biyya ormaa jiru Timbookkisuu numa barooda Timbookkisuu numa barooda Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya kanaan maalummaa godaansa seeraan alaa ka'umsa godaansa seeraan alaa fi godaansi seeraan alaa miidhaa maalii qaqqabsiisa kan jedhu irratti qophii qopheeffanne qabna. Turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Seenaan godaansaa akka biyya keenyaaf akka guutuu addunyaatti keessumaa yeroo ammaa haala sodaachisaa fi namatti hin tolle keessa galee jira. Keessumaa immoo biyyoota Afrikaa fi biyya keenya Itoophiyaa keessatti haalaan babal'ate karaa seeraa fi karaa seeraan alaatiin godaansi raawwatamu ormaaf garba ta'uu irra darbee lubbuu namaa akka harca'uuf illee sababa guddaa ta'aa jira. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Namoonni sababa jireenya isaanii fooyyeffachuuf rakkoo nageenyaaf nageenya barbaacha nyaataaf qilleensa barbaacha hojiif jireenya gaarii barbaacha wallabdee yookaan lola jalaa miliquuf taateewwan balaa uumamaan dhufan jalaa ooluuf misoomaa fi guddina dinagdee barbaacha yookaan carraa adda addaa argachuuf gara bakka haaraatti sochii ni godhu. Godaansi yeroo dheeraa keessatti haala garaagaraan mul'ataa turuun isaa seenaan ni agarsiisa. Namoonni wayita jireenya isaanii fooyyeffachuuf nagaa fi tasgabbii argachuuf haala mijataa barbaaduuf iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti socho'uun kun uumamuu namaatii kaasee mul'achaa ture. Yeroo ammaa godaansi ol ka'uu fi babal'achuun itti fufee jira. Sababni godaansa addunyaa keessatti yeroo ammaa mul'atu keessaa hojii dhabdummaa, rakkoo siyaasaa fi dinagdee, cunqursaa mirga namoomaa fi balaa uumamaa fa'i. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Yeroo ammaa godaansi namoota iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti taasisaa jiran addunyaaf qormaata ta'aa jira. Godaansi namoota gosa gurguddoo lama qaba. Godaansa keessoo fi godaansa idil addunyaati. Godaansa keessoo jechuun namoonni biyya isaanii keessaa iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti yeroo godaanan fakkeenyaaf baadiyyaa irraa gara magaalaa, magaalaa irraa gara magaalaa, baadiyyaa irraa gara baadiyyaatti sochiin taasifamu sochii godaansa keessoo jedhama. Inni kan biraan godaansa idil addunyaati. Namoonni biyya isaanii gadhiisanis haala seeraa yookaan al-seerummaan mul'achuu ni danda'a. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nama mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Godaansi miidhaawwan adda addaa qaba. Tajaajila mootummaan namootaaf kennu kanneen akka manneen barnootaa, mana jireenyaa fi eegumsa fayyaa irratti dhiibbaa ni fida. Garmalee namaan guutamu balaa ajjeechaaf suukanneessa carraa hojii dhabuu rakkoolee fayyaa rakkoolee hawaasummaa rakkoolee karaa baadiyyaa irraa humni namaa hir'achuun sadarkaa oomishaa fi misooma baadiyyaa irratti dhiibbaa ni fidu. Wallabdee sanyii fi loogii tasgabbii gabaa jeequu danda'a. Qabeenya uumamaa irratti dhiibbaa geessisuu ni danda'a. Keessumaa godaansi baadiyyaa irraa gara baadiyyaatti taasifamu. Biyyoonni godaansaan beekaman hedduudha. Kanneen keessaa Yaman, Sooriyaa, Afgaanistaan biyyoota Afrikaa warra sababa waraanaa, siyaasa, rakkoo dinagdee fi carraa jireenyaa wajjin wal qabatan irraa kan ka'e godaansa namootaa hedduu of keessaa kan qabanidha. Biyyoota buqqaatonnii fi godaantonni hedduminaan keessaa ba'anii gara biyyoota biraatti godaanan jechuun beekamanidha. Sababni isaa rakkoolee siyaasaa, dinagdee, hiyyummaa fi balaa uumamaaf waraanaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Biyyoonni kanneenis Siiriyaa, Afgaanistaan, Sudaan, Venezuelaa fi Eertiraan biyyoota akka addunyaatti godaantonni keessaa godaanan jechuudhaan beekamanidha. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Biyyoota godaantonni itti godaanan kanneen faayidaa dinagdee nageenyaa fi misooma gaarii qabanidha. Biyyoonni kunniinis buqqaatotaa fi godaantota hedduu
fudhachuudhaan sadarkaa addunyaatti kan beekamanidha. Isaan keessas muraasi Ameerikaa, Jarman, Kanaadaa, Iswiidinii fi Awustiraaliyaan biyyoota akka addunyaatti godaantonni itti godaanan jechuudhaan biyyoota beekamanidha. Akka addunyaatti biyyooti lama godaantonni kan keessaa godaananii fi kan itti godaanan jechuudhaan lamaan isaatiin kan beekamtu Indiyaa fi Meeksikoo kaasuun ni danda'ama. Akka biyya keenyaatti yoo ilaalle godaansi qaawwawwan adda addaa qaba. Biyyoonni baay'een namoota gara biyya isaanii dhufanii fi keessaa ba'an yookaan godaantota ni hordofu. Kana malees godaantota seeraan ala gara biyya isaaniitti dhufanii fi ba'an sirriitti ni hordofu. Biyya keenya keessatti kan gara biyya keenyaa dhufan yoo hordofaman iyyuu kan seeraan ala gara biyya biraatti godaanan hanga barbaadamu hordofamaa jiraachuu isaa ragaan mul'isu baay'ee xiqqaadha. Odeeffannoo bal'aa waa'ee godaantotaa qoratanii guutu, kunis odeeffannoo dimoogiraafii guutu, seenaa godaansa isaanii, biyya ka'umsa isaanii, sababa godaansaa fi haala godaantotaa dabalatee ni guutu. Ragaan akkanaa walitti qabuun hojii fooyya'aa hojjechaa jiraachuu isaanii agarsiisa. Sababoota adda addaa murtii godaansa walxaxaa duuba jiran caalaatti hubachuuf mootummaan ragaa fooyya'aa walitti qabuu fi qorattoota qooduuf itti gargaaramu. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Hojii akkasii keessatti biyyoonni dureeyyii ta'an cimoodha. Ta'us biyyoonni hiyyeeyyii ta'an keessatti laafaadha. Gama biyya keenyaan godaantota yeroo ammaa tilmaamuun rakkisaa ta'uu danda'a. Biyyoonni hedduun imaammata ittiin godaantota to'atan ni qabu. Akka naannoo Oromiyaatti imaammanni godaantota ittiin to'achuu danda'amu qaawwaa ta'ee waan mul'atuuf imaammata godaantota ittiin to'achuun danda'amu baafachuutu irraa eegama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii keenya waa'ee godaansaa haala biyya keenyaa fi haala addunyaa waliigalaan ergaa kana jenneeti falli godaansa ittiin dhabamsiisuun yookaan hir'isuun danda'amu maal ta'a kan jedhu kanatti aansine qabxiiwwan gaggabaabaa waliin ilaalla. Amma turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa nam mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Akka fala godaansa ittiin dhabamsiisuu yookaan hir'isuu danda'amutti tarkaanfiiwwan kaa'aman keessaan ni jalqaba. Imaammata godaantota ittiin to'achuu danda'amu baafachuudha. Dhimmoota fedhii waliin wal qabatan godaansaaf sababa ta'an furuuf tattaaffii qindoomina biyyootaa fi naannoo jajjabeessuudha. Imaammata siyaasaaf dinagdee hunda hammata itti fufiinsa qabu dursa kennu, rakkoo bulchiisa gaarii biyyaalessaa fi naannoo furu, olaantummaa seeraa kabajuuf kabachiisu, iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessu, walqixxummaa qoodinsaa qabeenyaa mirkaneessu. Hawaasni biyya keenya yookaan naannoo keenya mootummaa waliin dhaabbachuun haala siyaasaaf dinagdee fooyyessuu keessatti qooda ofii bahuu fi jajjabeessuu deeggaruudha. Baadiyaa keessatti carraa hawwataa ta'e uumuu fi misooma baadiyaa irratti investimentii garaagaraa babal'isu, bu'uuraalee misoomaa fi tajaajila baadiyaa cimsu, neetwoorkii, daandii, manneen barnootaa, wiirtuuwwan eegumsa fayyaa fi qaqqabamaa bishaan qulqulluu dabalatee bu'uuraalee misooma baadiyaa fooyyessuun haala jireenyaa guddisuu fi jiraattonni baadiyaa akka turaniif baadiyaa hawwataa taasisu. Magaalota xiqqaa fi giddu galeessa keessatti carraa hojii uumuu, inisheetiiviiwwan mana jireenyaa gatii madaalawaan dhiyeessuu, mootummaa fi dhaabbileen godaantota magaalaa keessummeessuu fi rakkoo mana jireenyaa salphisuu piroojeektii mana jireenyaa madaalawaan hojjechuu danda'u. Tarsiimoo karoora magaalaa fi bulchiisaa bu'a qabeessa ta'e hojiirra oolchuun magaalonni baay'ina uummataa guddachaa jiru keessummeessuuf itti fayyadama qabeenyaa madaala isaa eeggate uumuu, leenjii fi barnoota ogummaa hanga baadiyaatti babal'isuu fi kanneen kana fakkaatan godaansa guutumaa guutuutti yoo dhabamsiisuu baannillee hanga tokko hir'isuu waan dandeenyuuf xiyyeeffannaa addaatiin keessumaa hojii hubannoo hawaasaa uumuu irratti bal'inaan hojjechuu fi hojii dhabdummaa hir'isuu irratti bal'inaan kan hojjetamu yoo ta'e dhimma kanaan fala yeroo ta'uu danda'a. Kanaaf qaamni sadarkaan jiru dhimma kana irratti xiyyeeffate hojjechuutu irraa eegaman dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu.